kenna tajaajila fayyaa ammayyeessuun dhaqqabamaa gochuun murteessaa ta'uun ibsame. Ogeessonnii fi itti gaafatamtoonni waajjira fayyaa aanaalee godina Harargee Lixaa godina Shawaa Bahaatti kenna tajaajila fayyaa irratti muuxannoo qooddate. Mootummaan riifoormii dhaabbilee fayyaa keessatti hojiirra oolcheen kenniisni tajaajila fayyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa dhufuudhaan buufataalee fayyaa fi keelleewwan fayyaa keessatti jijjiiramni guddaan argamuu qofa osoo hin taane iddoo muuxannoon irraa fudhatamu ta'ee jira. Bu'uuruma kanaan waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaas kenniisa tajaajila fayyaa dijitaalessuun hojii bu'aa qabeessii kan hojjetame yoo ta'u, guyyaa kanas ogeessonnii fi itti gaafatamtoonni waajjira fayyaa aanaalee godina Harargee Lixaa godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti argamu keellaa fayyaa fi buufata fayyaa daawwachuun muuxannoo qooddate. Saganticha irratti kan argaman bulchaan bulchiinsa aanaa Lumee obbo Dirribaa Tolosaa gama isaaniitiin aanicha keessatti waliin ga'iinsa fayyaa hawaasaa fiixan baasuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Egaa akka aanaa Lumeetti gama fayyaatiin hojiin hojjechamaa jiru gama lama hojjechaa jirra. Tokko gama baajata mootummaatiin hojjenna. Inni lammaffaan immoo gama hirmaannaa uummataatiin hojjetama. Gama baajata mootummaatiin waan baajata mootummaa irraa barbaadamu waan deeggarsa barbaadu waan akka bittaalee garaagaraa guutuu ogeeyyii buufata fayyaa fi keella fayyaatti guutuun naannoo kana mijataa gochuun uummata hirmaachisuun gahee mootummaa irraa eegamu. Inni kan biraa fandi kan goonu jira. Baajenni keella fayyaatii fi buufata fayyaatiif erginu jira jechuudha. Bittaa qorichaa dabalatee wantoonni barbaachisoo ta'an baajetaan atiin bitamaa fi inni guddaan garuu buufanni fayyaas ta'e keellaan fayyaa aanaa keenyaa kan ittiin miidhagee jiru dallaa keessatti teeraasoo garaagaraa hafuun dallaa ijaaruun miidhagina dallaa kanaa kan hojjete uummata. Uummanni aanaa keenyaa waan buufata fayyaa achitti argamu kamiifiyyuu hirmaannaa guddaa kennaa jira. Gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa Obbo Abbabaa Maammoo akka godinichaatti sadarkaa tajaajila yaala fayyaa fooyyessuuf meeshaalee yaala ammayyaa ta'an bituun tajaajila fayyaa si'ataa fi qulqullina qabu buufata fayyaa fi keellaa fayyaa keessatti kennamaa jiraachuu dubbatan. Riifoormiin dhaabbilee fayyaa kenna tajaajila fayyaa qulqullinaa fi haqa qabeessa ta'e hawaasa keenya biraan ga'uudha. Tajaajila hawaasichaa immoo sadarkaa hospitaala kan ture sadarkaa buufata fayyaatitti baay'inaan hirmaannaa uummataatiin meeshaa binnee CBC maashinii haga ammaa 45 binnee jirra. Ultrasaawundii 45 binnee jirra. Keemistirii maashinii tanaan dura kan hin turre gara 17 binnee jirra. Namni tanaan dura gara buufata fayyaatiif gara magaalaa deemaa ture amma tajaajila uummatatti hiiknee tajaajila kennaa jira. Keessattuu ultrasaawundii dubartoonni ulfaa tanaan dura kan argatan magaalaatti ture. Amma garuu dhaabbanni bilee fayyaa keenya buufata dabalatee tajaajila kana kennaa jira. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaa garee hooggansa dhaabbilee fayyaa bu'uuraa kan ta'an obbo Mahadii Ibroosh saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin hawaasa fayyaa qabeessa humna oomishtummaa isaa dabaluu uumuuf fayyaa qabaachuun murteessaadha jedhanii kaayyoon daawwannaa guyyaa kanaas akka Oromiyaatti dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kenni tajaajila fayyaa istaandaardii wal fakkaatan akka kennamuuf muuxannoo wal jijjiirraa kennamuun kan barbaachiseef jedhan. Kaayyoon sagantaa daawwannaa akka Oromiyaatti dhaabbilee fayyaa qabnu hunda istaandaardii tokkoon bifa wal fakkaataa ta'ee fi tajaajila fayyaa haqa qabeessa ta'e qulqulluu ta'e fi istaandaardii eeggateen kennuudhaaf hojjechaa kan jirru jechaadha. Kana dhaabbachuudhaan tumsa dhaabbilee fayyaa qulqullina tajaajila fayyaatiif kan jedhu sagantaa akka ministeera fayyaattis akka biiroo fayyaa Oromiyaattis bocamee irratti hojjechaa jirrutu jira. Isa kana bu'uura godhachuudhaan godinaaleen baay'ee adda duree ta'an baay'ee aanaalee adda duree horatan waggaadhaan jechaadha. Wal dabarsaati kan deeman waancaa walii dabarsaa geeboo walii dabarsaati kan deeman jechaadha. So kanaaf isti shawaan godina Jimmaarraa fudhate yeroo sana isti shawarraa immoo Harargee Lixaatti maantana kan fudhate. Harargee Lixaa sirriitti hojjechaa jira jechuudha ammantan. Godinni Shawaa Bahaas aanaalee qabu keessatti keellaa fayyaa fi buufata fayyaa kenniisa tajaajilaa si'ataa kennuun madda muuxannoo ta'aa dhufee jiras jedhan. Ogeessonnii fi itti gaafatamtoonni waajjira fayyaa aanaalee godina Harargee Lixaa daawwannicha irratti argaman gama isaaniitiin. Har'a godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee jirra. Daawwannaa keellaa fayyaati bakka ammatti argamnu kana. Keellaa fayyaa sadarkaan isaa ol guddate. Nu biratti kan beekamu keellaa fayyaa isa duraatti. Amma immoo isa sana kanatti ol guddisuudhaaf sadarkaa isaa ol fooyyessuudhaaf hojiin amma aanaa Lumee kana keessatti argine keellaa fayyaa kanarratti argine hojii baay'ee nama jajjabeessuudha. Keessattuu akkaataan tajaajilaatti kennamaa jiru hawaasa akkaataatti tajaajilan ogeessi kutannoo murannoo keessa seenee akkaataan inni itti hojjechaa jiru istaandaardii maanuu keellaa fayyaatu
baay'ee moodeela kan ta'e waa hedduu irraa barachuu dandeenyeera. Keessi isaa keenya firaazoon godhamne keessi isaa akkanatti hin tolle dallaayinni isaa seensarraa kaasete keellaan kun baay'ee kan namatti tolu. Kanaaf immoo har'as dhufee laaluu kiyyaaf anan gammachuu guddaan natti dhagahame. Aanaan Habiroo aanaa potenshaala guddaa qabu, aanaa uummata guddaa qabu, aanaa godina Harargee Lixaa keessaa baay'ee beekamu, hojjechuu aanaa danda'u. Aanaa sanarratti immoo hojiilee akkanaa waggaa har'aa kana deebinee hojjennee nutilleen immoo sadarkaa kanatti shawaa daawwachiisuudhaaf qophummaa qabnaa jechuudha. Halkanii guyyaa sa'aa 24 guyyaa 7 kajoosaniin hojjennee uummanni harkaa qabnus uummanni Harargee beekamaadha waan jette waan lafan keenya uummata nama dhaga'u uummata qulqulluu harkaa qabna waan ta'eef uummata kiyya kanatti abdadhee hojii kana isaaniif tajaajilli kun bu'aan isaa maayyiin isaa isaanirra bu'aan ta'eef isa kana galmaan ga'uudhaaf wanni na daangeessu hin jiru. Hojii kana immoo anis akkuma shawaa ba'aa kana galma muuxannoo irraa fudhatan Harargee tana godhuudhaaf kutannoo fi murannoodhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaaf waan iftu bana qabu hin jiru ni hojjedha kajoo. Ogeessonnii fi itti gaafatamtoonni waajjira fayyaa godina Harargee Lixaa irraa dhufan kunneen aanaa lumeetti argamuun keellaa fayyaa waliigala biikaa, keellaa fayyaa sharaa dibaan dibaa fi buufata fayyaa biyyoo daawwachuun muuxannoo qooddatanii jiru.